Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Guy Disat. In our today's lesson, we're going to see how to give some personal informations in English. Akkam jirtu baga gara gaaddisatu itti nagaan dhuftanii har'a jechaadha kan ilaallu. Namoonni tokko tokko odeeffannoo muraasa isin gaafatanii sana booddee waa'ee keessan jechaadha. Sana booddee akkamitti deebistan kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a jechaadha. So if you're a beginner, this video is for you, okay? Yoo jalqabaa taatan viidiyoon kun isiniidhaaf waan ta'eedhaaf. So try to watch the video until the end and try to give me feedback, okay? Mine video amma dhumaatti ilaalaa sana booddee irratti immoo yoo yaada keessan dhuma irratti naaf kennuudhaaf yaalaa jechaadha. So let's begin our lesson, okay? Haa jalqabnu. The first question, okay, someone could ask you when you meet someone is this one. Okay, namni wayii jechaadha gaafiin isin gaafachuu danda'u inni jalqaba what is your name kan jedhudha. So what is your name jechuun maqaan kee eenyu jechaadha. So what is your name jedhee namni tokko yoo isin gaafate akkana jettanii deebistu. Like my name is sana booddee maqaa keessan. My name is Bona, my name is Jaltu, my name is Dorothy. You can say aloud, okay? Baay'ee jechuu dandeessu jechuudha. Maqaa keessan itti galchuudhaani jechaadha. And the second question, okay, or the following question someone could ask you is this one. Where are you from? Where are you from jechuun eessarraa jechaadha. So eessarraa dhuftee jechuudha. Where are you from jedhee namni tokko yoo isin gaafate akkana jettanii deebistuuf. Like simply Ethiopia yookaan immoo biyya sana jechuudha. Like Ethiopia, America or Britain, you can say that jechuu dandeessu jechaadha. Yookaan immoo I'm from Ethiopia, I'm from Britain, I'm from America jechuun ni dandeessu jechaadha. And the following question, okay, gaafiin itti aanu namni isin gaafachuu danda'u immoo this one kana. Where in Ethiopia exactly? For example, Ethiopia jettanii sana booddee irratti immoo inni gaafiin lammaffaan yookaan kan itti aanu namni isin gaafachuu danda'u isa kana. Like where in Ethiopia exactly? Or whereabouts in Ethiopia jechuun Itoophiyaa keessa iddoo kam jechuudhaaf whereabouts in Ethiopia or where in Ethiopia exactly jedhamtanii gaafatamuu dandeessu jechaadha. Then your answer could be like okay, Adama, Finfinnee yookaan idduma jirtan jira. Itoophiyaa keessa iddoo jirtan paartii jirtan asna magaalaa ta'uu danda'a naannoo ta'uudha jechaadha. Okay, and the fourth question is what do you do in Adama? Like Adama yeroo jettanii deebistanii sana booddee namni sun yookaan namni sun kan jedhee isin gaafachuu danda'u isa kana. Like what do you do in Adama? What do you do in Adama jechuun Adamaatti maal hojjettaa jechuudha. Then your answer could be like I'm a doctor, okay? Ani doctor. So ani doctor I am erga jettanii booddee irratti jechaadha. Wantoota hojjettan. Wanti hojjettan sun maqaan isaa consonant letteriidhaan yoo jalqabate I am jettanii cuftu. Like I'm a nurse, I'm a teacher jechuu dandeessu, I'm a student jechuu dandeessu jechaadha. Yookaan immoo yoo dubbachiistuudhaan kan jalqabu ta'e I'm an engineer, like dhaan jalqaba. So in immoo dubbachiistuudha. It is vowel letter, okay? So I'm an engineer jechuu dandeessu jechaadha. I'm an architect jettanii deebisuu dandeessu jechaadha. Okay? And the fifth question, okay? The fifth question someone could ask you this. Gaaffiin shanaffaan namni isin gaafachuu danda'u isa kana. Like are you married or single? Heerumte moo hin heerumne yookaan immoo fuute moo hin fuune jechaadha jecha. So that your answer could be deebiin keessan akkana ta'uu danda'a. Like I'm married or I'm single. I'm married jechuun heerumeera jechuudha yookaan immoo fuudheera jechuudha. I'm single hin heerumne yookaan immoo hin fuune jechaadha jechaadha. So the sixth question could be like this one again. Have you got any children? So have you got any children jechuun daa'ima qabdaa jechuudha. Have you got any jettanii gaaffilee biroo immoo baay'ee gaafachuu dandeessu. Okay, I will try to make a video on this one. Kana irratti immoo viidiyoo wayii isiniif hojjechuuf ni yaala. Like have you got any books? Have you got any sisters jechuun obboleessa qabda. Have you got any brothers jechuun ni danda'ama jechaadha. Okay. Have you got any children jedhamtanii yoo gaafatamtan daa'imman qabdu jechuudha. Sana booddee deebiin keessan yes, a boy and a girl jechuun ni dandeessu. Dhiira tokkoo fi durbata akkanii qaba jechuudhaaf jechuudha. The seventh question is this one, okay? Gaaffiin torbaffaan how old are they? Umriin isaanii meeqa jechuudhaaf how old are they? Sana booddee deebiin keessan immoo the boy is 7 and the girl is 8 jechuu ni dandeessu. The boy is like 20 and the girl is 18. Lakkoofsotuma jijjiiruudha jechuudha iddoo kanatti. So that is all about our today's lesson, okay? Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Kanaafuu gaaffileen torban kunniin
They are common, okay? Baay'ee commonidha. Namoonni haaraan yoo isin quunnaman kan isin gaafachuu danda'an yookaan immoo isinis kan gaafachuu dandeessanidha inni kun jechuudha. So gaafilee kanneen try to memorize them qabachuudhaaf yaala isin gargaaru baay'eema isaanii jechaadha. So viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Kanaafuu viidiyoon kun isinitti tole jechaadha. Like akkasumas haaraa yoo taatan subscribe gochuu keessanii hin irraanfatina. See you soon. Goodbye. Dhiyeenya tola agarra. Nagaan ta'a.